nageenya cimsee sochii bal'aa keessa galee ammoo miidhama kana hambisuudhaaf yeroo gabaabaadhaaf caasaan nageenya hammam tokko akka cimu taasifamee sochiin bal'aan keessa galamee jira. Sochii bal'aa taasifamaa jiru kanaan haga danda'ametti lubbuu nama baay'ee kabaduu danda'u hambisuun danda'amee jira. Obbo Jibril gama kaaniin garuu humni addaa Oromiyaa kan dhiyeenya eebbifamee bobba'aa jiru bakkeewwan adda addaatti mirga namoomaa sarbuudhaan hidhuudhaan reebichaan himatamaa tureera. Kana quba qabdu. Mirga namaa sarbamuu yoo kazaggamuu barbaaddan taate nuti hawaasni addunyaa maan Oromoodhaan jedhe jennee rakkanne malee waan shaneen nama godhaa jirtu isinii dhiyeessina. Karaa dhimma biraatiin jiruuf immootu wanni balaan gara mootummaatiin gaha jedhamee sun ilaalamuu danda'u nuti gara kennaan hin agarre hidhaa namaatiin walitti qabatee jiru namni seera cabse ni hidhama. Garuu namootumti hidhaman achi buuteen isaanii dhabamaa kan mana murtiittiin dhiyaannee ni jiru. Shanee harka warra jiru isa ta'uu danda'a. Kan mootummaa harka jiru garuu namni manni murtiin beene hin jiru. Sababni isaa biyyattiin biyya seeraan bultu namni hidhame du'ee jira akka jettaniif namni hidhame biyya kana keessatti waggoota 20 wahii dura ta'uu danda'a. Amma nama hidhamee hidhaa keessatti du'e yookaan fuudhamee bakki inni bu'ee dhabame gara mootummaatiin hin jiru. Gara humna biraatiin yoo jiraate sakattaatanii argachuu hin dandeessan. Kanaaf deebiin keessan kana? Kanuma. Ji'a lamaa yookiin ji'a sadii dura mootummaan opereeshinii taasiseedhaan gama lixaa fi kibba biyyattii akka qulqulleesse rakkoon si'achi akka mudanne hidhattoonni uummata jeeqan jedhellee akka to'atamanii fi kaan akka miliqan ibsee ture. Ergasii booda immoo rakkoon nageenyaa deebi'ee mul'ataa ture. Kun akkamiin ta'e? Qulqulleessinee jirra ibsi jedhamu waan qilleensa hin fakkaatu akka ani beekutti humni riphee lolaa sadarkaan inni irra jiru sadarkaa itti balaa addaa geessuu hin dandeenyetti bu'ee jiraadha. Ammallee sadarkaa balaa addaa itti geessuu hin dandeenye irratti bu'ee jira. Qulqulleessuun garuu tooftaas gizees qabeenyas gaafachuu danda'a waan jedhudha. Hubatamuu barbaachisa. Waggoota darban kana keessatti gama lixaa fi kibba biyyattii miidhaan gamitu ga'e obbo Jibril humnoota nageenyaa irratti? Siyaasaa nageenyaarra asis achiis namni du'u ni jiraata. Nama du'e lakkaa'uun furmaata yookaan hiika qaba jedhee waan hin laalle gara mootummaatiin miidhaan ga'e jedhamee yaadamu garuu miidhaa shaneen isinitti gabaaste kana waliin kan waliin madaalle lubbuu namaa akka goommanaatitti waan hin laalleef kana lakkaa'uun nuuf injifannoo miti jedhee waan laaluuf akkasitti hubattan isinis. Soole guddaa galatoommaa obbo Jibril. Ulfaadhaa isinis galata gaarii qabda. Oduu xumuraarra geenyeerraa shamarree Hayimaanoot Badhaadhaa hospitaala mootummaa guddicha Xiquur Ambassaa keessatti wiixata darbee duutee akka argamtee poolisiin kaleessa ibsee ture. Jiraata magaalaa Adaamaa ganda goroo kan ta'an abbaan ishee obbo Badhaadhaa Fayyisaa intalli isaanii Hayimaanoot kutaa gadirraa kaatee barnootaan cimtuu akka taate BBC'f himaniiru. Ergasiis yuunivarsiitiin Miizaan Teeppii gosa barnootaa faarmaasiitiin qabxii olaanaan xumurtee achuma barsiisaa erga turte booda digirii lammaffaaf yuunivarsiitii Finfinnee osoo barataa jirtu ajjeefamuu ishee dubbatu. Mucayyoon gaafa 17 hojii duree manaa baatee jettee obboleettiin natti bilbilte hin gallee bultee naan jedhanii ijoollee bira deemti gwaaddanyoota isii bira deemtee bulittiilee jennaan lakkii gwaaddanyoota kee ishii bira geenyee naan jette Awaash baankiin cheekii mucayyooteetii barreessitee dheenaa bilbilee oduma ishii kana haasofnu barreesseen jedheeni eenyu dhufee baasee jennaan Hayimaanootii naan jedhanii ani mee cheekii eega ishii taateen jirti nabseedhaan jedhe booda obboleettiin dawwaltee lakkii waan kana irra deebi'ii ilaalii naan jette achumaan ani fiigee Awaash baankii qaallitti qirincaafi dhaqe hoon dhaquu cheekii ishiin hin baafne indoorsii godhame gara ofiititti indoorsii gara ofiititti godhatee qubee ofiitti harka isaatiin barreeffatee mallattoo ishii odoon ta'e mallattoo ofiitiin barreessee birrii 5,000 baafate ishiin maaloo gashiitu baase naan hin jenne jennaaniin akki nuti maqaa ishiitiin barraa'ee jennee naan jedhanii akki ishiitu barbaase naan jettanii oduma kana wallollu waraqaa ishii naa kennaa waraqaa namicha baasee koppii isaa naa kennaa waraqaa eenyummaadhaan naa kennaa jennaan na didanii oduma achii fiigee poolisiitti galmeessuudhaa deemu Xiquur Ambassaadhaa mucayyootii irratti bilbilanii advaayizeriin ishiidhaa mucayyoo.